Qilee gabroomsaa uummatarraa kaasee gara hararraga bilisummaatti ceesisuuf falmaa jajjaboo WBO'n zooniilee maratti humna diinaa irratti taasisaa jiruun injifannoo dachaa goonfachuun caasaa diinaa diigee kan isaa jabeessaa jira. Dirree fi gaachanni sabaa WBO'n Cibiraan madda walaabu godina Arsii Bahaa aanaa Seeruu Abbaas ganda Adiidoo iddoo addaa Diimaa jedhamu keessatti diina maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate guyyaa kaleessaa fulbaana 21 2024 hattee itti hidhuun namoota 9 ajjeese 6 madoo taasisuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun fulbaana 21 2024 gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n Cibiraa Hambaanolee godinuma Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda Caffaa keessatti diina maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate hattee itti hidhuun tarkaanfii irratti fudhateen 2 ajjeesuun 5 madoo taasisee injifannoon goolabee jira. Akkasuma WBO'n zoonii lixaa Abdii fi gaachanni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo jaasmaleeyyii bilchiginnaa impaayiratti bututtuu diigamtee ijaaruuf dhamaatu aanaa Qilxuqaarraa ganda Guyyoo Daalleetti fulbaana 21 2024 halkan toora saayitii 3 itti seenuun mooricha keessaa guutummaatti buqqisee gara aanichaatti galchuun kaayyoo ijaarsa caasaa haaraa jechuun qabatanii bobbaanis fashaleesseera. Lola yeroo dheeraa geggeessaa ture kanaanis meeshaalee adda addaa uffata waraanaa dabalatee kan irraa hiike yoo ta'u galmee ittiin caasaa haaraa ijaaraniif qabatanii bobbaan hedduus irraa booji'uun beekameera. Lolli bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf taasifamu cimee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Godilli Wallaggaa Naqiltuu Harra keessa namoonni 2 hidharra baafamuun ajjeefaman. Jaalli moona Fayyisaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Impaara Itiyoophiyaa keessatti lubbuun ilmaan Oromoo hanga bineensayyuu kabaja dhabuun lafa deeman cufatti akka bosonuutti adamfamanii ajjeefamaa fi achi buutee dhabamsiifamaa jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu kun kan guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa deemaa jiru yoo ta'u, godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuqaarraa ganda Lalisaa Komisirraa gaafa fulbaana 18 2024 waraanni weerartuun impaaretti namoota nagaa maqaan isaanii Kamisoo Soorii fi Lalisaa Ambisaa jedhaman qabuun gara waajjira poolisii aanaa Qilxuqaarratti geessanii hidhanii erga hiraarsaa turanii booda gaafa fulbaana 20 2024 rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuun beekamee jira. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis dargaggoota nagaa siyaasa kam keessayyuu qooda hin qabnee fi maqaa WBO waliin walitti dhufeenya qabduutiin akka ajjeesanis dabaluun ibsaniiru. Sababa malee ajjeefamuu dargaggoota kanaanis walqabatee uummanni bakkichaa hedduu gadduu fi egereen isaaniillee akka yaaddessee jiru dabaluun addeessaniiru. Akkasuma irra deddeebiin akka aanichaatti hidhaa jumlaa saamicha qabeenya gubaatiin manneen qonnaan bultootaa fi ajjechaan seermalee geggeeffamu uummaticha sadarkaa abdii kutachiisuu irraan ga'e akka jirus beekamee jira. Godin Walloo Aanaa Daawwaa Caffaatti hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaara Faannoon halkan bakka namoonni rafanii dhukaas irra bananii namoota ajjeesuun saamicha qabeenyaas raawwatan. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeesse. Hidhattootni Finxaaleeyyii Amaaraa murna bilchiginnaan tumsamanii meeshaalee garaagaraa maqaa uummata Amaaraa eegduun hanga funyaaniitti Koloneel Abiy Ahimadiin hidhachiifaman aadaa, duudhaa, safuu fi eenyummaa Oromoota Walloo dhabamsiisuuf duula duguuggaa sanyii uummaticha irratti waggoota hedduuf bananii turanii fi yeroo ammaas itti jiraniin ajjechaa suukanneessaa saamicha qabeenyaa gubaatii manneenii fi buqqaatii dabalatee hawaasa Oromoo irratti raawwachuun rakkoolee adda addaaf akka saaxilaman taasisaniiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa ganda Tuchee keessatti hidhattoonni Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon halkan qe'ee hawaasaatti seenuun namoota hirriba rafaa jiran irratti ajjechaa suukanneessaa raawwachuun dhaga'ameera. Bifuma kanaan kamisa fulbaana 19 2024 barii jimaatatti bari'u halkan sa'a 10tti hidhattootni Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo wal gurmeessanii qe'ee hawaasaa ganda Tuchee Libbaayitti seenuun namoota rafaa jiran irratti ajjechaa suukanneessaa geggeessuun saamichas raawwatanii deeman. Namoonni nagaan hidhattoota badii Finxaaleeyyii Amaaraa kanaan halkan sa'a 10tti iddoo irribarra jiranitti ajjeefaman kunneenis Hasan Umarii fi Shaambaal Yuusuf yoo ta'u, bulchaa ganda Tuchee kan ta'e obbo Muhammad Huseenii fi Kumaander Hasan kan jedhaman haala suukanneessaa ta'een hidhattootni Faannoo kun erga ajjeesanii booda PKM 1 qawwee AKM 4 rasaasa hedduu mana bulchaa kanaatii fudhatanii akka deeman jiraattonni dabaluun himaniiru.
humnoonni badii finxaaleeyyii Amaaraa akeeka sirna moofaa bakka itti deebisuu qabatanii socho'aa jiran kun godinicha keessatti irra deddeebiin duula duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti banaa jiraniin ajjechaa suukkanneessaa irratti raawwataniin cinatti mancaatiin qabeenyaa aganan jedhamne uummaticha irraan ga'uun rakkoo amaaf saaxilanii jiraachuunis beekameera. Godina Arsii aanaalee gargara keessa murni bilchiginnaa manneen hawaasaa gubuuf saamichi raawwatan. Guutuu gabaasicha akkaataa nutti isiniif dhiyeessin. Bilchiginnaa manneen hawaas qote bulaa akkuma qoosaaf maalna dhibdee qabeenyuma keessa jiru gubee yoo balleessu loon isaanii tokkollee osoo hambisin kaan qalachuun kaan oofate moora isaa galfachuu waan jabeesseedha. Haaluma kanaan bilchiginnaan qabeenya uummata saamii kan hin quufne fuulban 19/2024 godina Arsii aana xiyyoo Ganbooree Culaalootti nama maqaan isaa Muusaa Buustaa jedhamu jala humnoonni maafe piippii hoola 20 loon gaafa jajjala saamanii jiraachuun baran. Akkasumas manjireenya jala gubuun qonnaan bula hammaatisa guddifachuu uumman malees taasisuuf waan ittiin jiraatan jala saamuun rakkinaaf saaxilanii namoota naannoo kanaa maqaan isaanii yeroo faddiin bahin hedduu jala waraanni nam nyaataan bilchiginnaa kun qabeenyaaf manjireenya barbadeessanii jiru. Dabalataanis godinuma Arsii aanaa Digaluuf Tijjoo Gandiqoo Shabbaqaatti nam maqaan isaa Tamaameeyyii jedhamu jala humnoonni maafiyaa Impaayera Itoophiyaa akkuma baratan loon 21 manjireenya jala gubuun qabeenya uummata hedduu saamanii jiru. Waraanni maafiyaa piippii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Coomman Guduruu keessa uummati dhuungar moora leenjii waraanaa guuraa jiraachuun ifoon Jaalir Burugaa waan qindeeffatti qabu. Akkuma abboota isaa irraa dhaale umriyaan isaa dheereffachuuf jecha uummata nagaa dirqamaan qabuudhaan waraana taasisaa kan jiru murni nama nyaataan bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa qe'ee isaa irraa qabuudhaan leenjii waraanaatti guuraa jira. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 17/2024 loltootni bilchiginnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Coomman Guduruu keessa jiraattota hidhaatti darbachuun erga achi keessa yeroo muraasa tursiisaniin booda humnaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Aanaa Coomman Guduruu ganda Illaammuu Xaraqoo keessatti nama maqaan isaa Shoonaa Alamaayyoo jedhamu badii tokko malee erga hidhaniin booda milishaa ta'uu qabda yoo ittiin jedhan wayita inni diduree bicha hamaa irratti raawwatanii mana hidhaatti darbachuu maddeen himanii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni nagaan haala kanaan wal fakkaatuun mana hidhaa keessatti yakka tokko malee gidirfamaa jiran danuun akka jiran himuun hanga ammaatti namoonni sobaan yakkamuun qabamanii waajjira poolisii aanichaatti hidhaman humnaan dirqisiifamuun gara mooraa leenjii waraanaa piippiitti guuramaa jiraachuu har'aatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Garuu duqeen biyya laraa argannee yoo dabar mormiin lammiilee Falastiin deeggaruu Morokkoo gaggeeffame. Jaalachaa Roobaa guutuu gabaasicha akka nutti isiniif dhiyeessa. Haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte balaaleffachuu fi Falistiinotaaf deeggarsa agarsiisuuf guutuu Morokkootti hiriirri dhibbaa ol qophaa'eera. Gareen waldaalee siivikii Morokkoo kan ta'e faawundeeshiniin deeggarsa dhimmoota ummaa akka beeksisetti magaalota 50 keessatti hiriirri mormii 600 gaggeeffameera. Mormitoonni dhaadannoo diddaa Falistiinotaa deeggaruuf jeequmsa Israa'el Gaazaa West Baankii Falistiin hunda keessatti raawwattu akkasumas Ameerikaaf biyyoota dhiyaa Israa'el deeggaruu fi addunyaan Arabaa callisuu jechuun dhageessisan. Haleellaa Israa'el Libaanos Yaman Sooriyaa fi Iraaq keessatti namoota nagaa irratti raawwattes balaaleffataniiru. Magaalaa guddoo Raabaat dabalatee magaalota keessatti guyyaa guyyaan mormiin gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u haleellaan Israa'el akka dhaabbatu ugurri akka kaafamuu fi gargaarsa namoomaa Gaazaatti akka geessu gaafatu. Onkoloolessa 2023 irraa eegalee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti yoo xiqqaate lammiilee Falistiin 41,272 kan ajjeese yoo ta'u daa'imman 16,795 fi dubartoota 11,378 dabalatee 95,551 ammoo madaa'aniiru jechuun BBC'n gabaaseera.